Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa ethio blak maarkeetii akkasuma karaa baankiitiin illee guyyaa hundayyuu qabaddeen dhufaa jechaadha. Egaa akkasuma guyyaa har'aarree qabaddeen dhufee jira jechuudha. Akkuma beekamu karaa ethio blak maarkeetiin biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankota qaqqacareen qabaddee dhufaa guyyaa kadee baankii Oromiyaa ture jechuudha. Biyyoota 5 baankii Oromiyaatiin qabadheetu dhufee guyyaa har'aa immoo baankii qacareen baankii Hawaashiin biyyoota 5 karaa ethio blak maarkeetiin immoo akkuma beekamu biyyoota 20 jechaadha. Egaa warroonni Ebisee ooludhaa fi haaraa taatanii sabskiraayibii, sheerii, laayikii illee godhaa isiniin jedha. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii laayikii gochuu hin dagatina. Viidiyoo kollee hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Keessattuu karaa ethio blak maarkeetiin daldala isinii ergu sanaan hin dabale immoo hin qannase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Fakkeenya biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii isaan dubbadde kanaan baay'ifattu jechuudha. Salphumatti irra ga'uun illee hin danda'ama jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma baankii Hawaashiin guyyaa har'aa yoo ergattanii baruu dandeessu jechaadha. Egaa akkuma beekamu immoo biyyoota akka Ameerikaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, hoomarri haala Duubaay, Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Baareen, Dinaara, Kuweet, Dinaara, Jordaan, Dinaara, Chaayinaa, Yowaanii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Swiss Birankii, Turkii, Liiree, Ijipshaan, Paawundii fi kan kana fakkaata jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Isaan kun biyyoota muraasa jechuudhaan maqaadhe. Karaa baankiitiin immoo akkuma beekamu kan jedhe baankii Hawaashiin biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Sterlingii fi Yuuroodha jechaadha. Salphumatti karaa baankii Hawaashiin biyyoota 5 jechaadha. Akkuma jedhe karaa ethio blak maarkeetiin immoo biyyoota 20 jechaadha. Egaa karaa ethio blak maarkeetiin guyyaa har'aa dabaleetu jira jechuudha. Biyyoota muraasa jechuudha kan hir'ise saantiima 2 saantiima 3 hir'isan malee baay'ee hin hir'isne kanarraan kan hafe biyyoonni kun dabalaniitu jiru jechuudha. Salphumatti karaa ethio blak maarkeetiin guyyaa har'aa dabaleetu jira. Kan hir'ise saantiima 1 saantiima 2 caalaa hin hir'isne jechuudha. Gabaabumatti kan fakkaata jechaadha. Egaa guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Akkasuma guyyaa har'aarree Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa ethio blak maarkeetiin birii 100 fi birii 81 fi saantiima 16 jechuudha. Ameerikaan doolaariin guyyaa har'aa naannoo saantiima 3 qannaseetu jira jechuudha. Salphumatti baay'ee hin qannasne. Warroonni qannasiis akkuma dura dubbadhe baay'ee hin qannasne. Warroonni dabalan illee hin jiru jechuudha. Salphumatti kan hir'ises baay'ee hin hir'isne jechaadha. Akkasuma immoo jechaadha Ameerikaa doolaariin karaa baankii Hawaashiin jechaadha. Akkuma jedhe birii 100 fi birii 60 fi saantiima 31 jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa ethio blak maarkeetiin birii 100 birii 31 fi saantiima 77. Awustiraaliyaa doolaariin karaa ethio blak maarkeetiin birii 100 fi birii 29 fi saantiima 76. Kan itti aanu hoomarri haalli karaa ethio blak maarkeetiin birii 400 fi birii 71 fi saantiima 09. Duuba Dirhaamiin karaa ethio blak maarkeetiin birii 49 fi saantiima 31 jechuudha. Biriin Duubaay saantiima naannoo saantiima 1 saantiima 2 hir'isee jira jechuudha. Salphumatti akkuma dura dubbadhe baay'ee hin qannasne jechuudha. Warroonni qannasan irree baay'ee hin qannasne jechaadha. Akkasuma immoo Duubaay Dirhaamiin jechaadha. Karaa baankii Hawaashiin birii 44 fi saantiima 53 jechuudha. Dhugaa dubbachuuf karaa baankiitiin guyyaa kaleechaa karaa baankii Oromiyaatiin biriin Duubaay tokko birii 46 ture. Dhugaa dubbachuuf baankii Oromiyaa baankii Hawaash caaleetu jira jechuudha. Salphumatti kanatti baankii akka jedhee qabadhe baankii wal fakkaataa miti waan ta'eef jechaadha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalii tokko jechuudha. Karaa ethio blak maarkeetiin birii 48 fi saantiima 21. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalii immoo jechaadha. Karaa baankii Hawaashiin birii 43 fi saantiima 58. Baareen Dinaarri karaa ethio blak maarkeetiin jechaadha. Birii 400 fi birii 80 fi saantiima 02. Kuweet Dinaarri karaa ethio blak maarkeetiin birii 500 fi birii 87 fi saantiima 61 jechuudha. Biriin Kuweet guyyaa har'aa karaa ethio blak maarkeetiin jechaadha. Kan itti aanu Jordaan Dinaarri karaa ethio blak maarkeetiin birii 200 fi birii 55 fi saantiima 48. Chaayinaa Yowaaniin karaa ethio blak maarkeetiin birii 26 fi saantiima 95 jechaadha. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi Sterlingiin karaa ethio blak maarkeetiin birii 200 fi birii
7 fi saantiba 61 jechuudha. Akkasuma immoo paawundi sterlingii jechaadha karaa baankii Awaashiin birrii 200 fi birrii 12 saantiba 78 kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon karaa Itiyoo Black Markettiin birrii 200 fi birrii 12 fi saantiba 08 jechaadha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Black Markettiin jechaadha. Akkasuma immoo yuuroon tokko jechaadha karaa baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 86 fi saantiba 96. Kan itti aanu Swiss Franc Swiss Francin karaa Itiyoo Black Markettiin birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 69. Koronaan karaa Itiyoo Black Markettiin birrii 19 fi saantiba 15. Turkii liireen karaa Itiyoo Black Markettiin birrii 3 fi saantiba 76. Israa'el shekelin karaa Itiyoo Black Markettiin birrii 60 fi saantiba 63. Kan itti aanu Egyptian Poundii yookaan birrii Egyptii tokko karaa Itiyoo Black Markettiin birrii 3 fi saantiba 56. Yemen Rihaalli karaa Itiyoo Black Markettiin 0 saantiba 76. Kan itti aanu Hindiidha. Hindii ruupiin karaa Itiyoo Black Markettiin birrii 1 fi saantiba 89. Paakistaan ruupiin karaa Itiyoo Black Markettiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Black Markettiin biyyoonni 20 karaa baankiitiin akkuma jedhamu baankota keessa baankii Awaashiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Salphumatti guyyaarraa karaa Itiyoo Black Markettiin biyyoonni kun dabalanii jiru. Biyyoonni hir'isaniis hangamuun hir'isne yookaan saantiba 2 saantiba 3 caala kan hir'ise hin jiru jechaadha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libnaan jirtan fakkeenyaa fi birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni mana madamii jirtan keessattuu jechuudha. Diinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Beerut yookaan Libnaan illee akkasuma birriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin Beerutii immoo paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha. Paawundiin hedduutu jiru garuu kan Beerut yookaan kan Libnaan xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaaniitii jechuudha. Baay'ee xiqqoo birrii Itoophiyaati gadi saantiba wayiitii jechuudha. Kanaaf isinillee birrii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu. Doolaariin immoo hedduutu jiru. Fakkeenyaaf maqaa doolaarii 3 maqaa jira. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jeetan jedhanii maqaa isaanii doolaarii irra hedduutu jiru jechuudha. Isin salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libnaan jirtan jecha doolaarota keessa Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggattu yookaan hasaabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaarraa karaa Itiyoo Black Market yoo ergattanii birrii 100 birrii 81 fi saantiba 16 irra eeggattu yookaan hasaabbattu jechuudha. Maaliif Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarraa karaa Itiyoo Black Marketiin kana ta'a waan ta'eef jecha karaa baankiitiin immoo ergatan akkuma dubbadhee baankota keessa guyyaarraa baankii Awaashiin immoo yoo ergatan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 31 irra eeggattu yookaan hasaabbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma dura dubbadhee warroonni Joordaan jirtan diinaara biyya sanaa miti. Beerut yookaan Libnaan jirtanillee paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggattu yookaan hasaabbattu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.